Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nagaa jirtu? Fayyaa keessanii uummata qaalii baga jiraattanii akkami gandi yuutuubii akkasii viidiyoo kiyya laayik shee sabiskiraayib gochuun na jajjabeessa. Sabiskiraayibiin kee kuma shan irraa ol guddatu dide anillee garuu badaa irra dalaguutti hin jiru. Akkasii hadhaa akkuma isinillee ajjumaan argine warri hin argines yoo jiraattanii ibsisaanii turtii ji'a meeqaa ji'a shanii ol turtii kana booda maakii barsiisee yaane mana kophaa wallaahi baay'ee tokko nama dhagama. Wal baratanii addaan ba'uu hedduutu akka nama ulfaata dhugaa rabbi. Amala isaa barattee yeroo inni alaa galu barattee dhugaa rabbi baay'ee nama ulfaata. Baratuuf hin ulfaata. Hagana turanii nama jaalatan tokko dhiisee nama guyyaa keessa wal baratanii hiriyyaa wajjin dalagan amma fakkeenya hiriyyaan mana maadaamiitii nama biraa galtu nama lama ta'anii hojjetan osoo illee jaalatuu baatanii bakkisuu hedduu nama qorra. Isiin kaadda ofii galtu dhiisi. Akkasii guyyaa hadhaa wal geggeessanii bareedduu tiyya nagaa naaf ta'e rabbi jireenya kana guutee waliin nu haa deebisuu jedhee akkasitti poost godhe. Galtee kaboon isiin oola waggaa tanan bootte dhugaa rabbiin ni gaafuma as deebi'u san beeke. Gaafa amma yeroo dhaqu hedduu takka gammachuun dhaqaa wal argina waan ta'eef garuu yeroon akkaan namatti ulfaatu gaafa wal biraa deeman jedhe. Akkasii garuu guyyaa innis garama keessa boo'ee isiinis garama keessa bootte shaanxaa boolee keessa seenu as fiddee achi deebifte osoma garaan bookaa fuulaan ijaan kolfa afaaniin kolfaatuma dhiifama afaaniin kolfaatumaanii innillee kunoo dhugaa rabbii hedduu takka ulfaata. Rabbiin nagaa walitti sanaa deebisu. Ilmoollee inshaallah gaafa rabbiin duniyaan tun hin guuttu namni hunduu duniyaan tun nu haa guuttu jedha ilmoollee dafi yeroo kenna kanatti kan duniyaa irra caalchifanna waan ta'eef rabbi wallaahi waan isaan barbaadan kana guutee fi duniyaan hin guuttu namni hunduyyuu bakka tana goona jechuufi ammoo jireenyi gara jiraatu ammoo iyyuu wanti akka isaa badaan hin jiru. Baay'ee tokko kaa yaadaan mataan nama guuttama sammuun nama yaadaan guuttamaa fireen ta'anii sanuma keessaa wallaahi rabbi nagaa walitti isaan haa deebisu. Ammoo maakkiin inni yookaan hiriyyaa wayiitti seen alaale isa caalaa yeroo biraa deemu kana sirriitti dhaga'ama malee osumatti dhaga'amu inni mana qullatti hin galu. Isiin garuu iyyuu mana qullaa hafti yoo inni bahee galu yeroo inni hiriyoota wajjin bahee galu yoo manatti eeddu dhugaa baay'ee tokko ulfaata yoo baatee galtu yoo wajjin bahanii deebi'an akkasii rabbi nagaa walitti sinaa deebisuu shaafimaakii kennaa. Ammallee umriin keessan umrii irraa keessaa ta'uu walitti horaa walitti bulaa inshaallah rabbiin jiruu biyya namaa tanas akka fedha ofii hin taatu osoo akka fedha ofii taatee nu dhiisee deemu fudhatee deema waan taateef kanaaf rabbiin jireenya qananii keessa sinaa jiraachisu. Jireenya qananii jechuun ammoo jireenya qananii jechuun irra caaltuun jireenya wajjin jiraatan qabaatanis dhabanis jireenyi qananii jireenya wajjin jiraatan jechuudha. Garuu haga fedhan qabaatanii yaadaan guutamanii innis achi yaadaa isiinis asii yaaddii wallaahi silaa osoo namaa taate bara wal fuudhan dhiisii bara yeroo itti kolfanii taphatanii qufni kana dhiisee osoo ilmaan horanii namni abbaan manaatiif haati manaa yaadaan dhiisii qaamaanis wal bira jiraachuun hedduu barbaachisaadha. Rabbiin namarraa guutee bakka takka namaa deebisu baay'ee na dhagahame wallaahi akka ibsa maakii manatti ol deebitutti boottu waggaa tana garuu
waan ofii wajjin viidiyoo waraabanii hedduu boo'utti golgoloofte. Amma ammoo uffataniituma kaa yeroo lammataaf waan wal biraa deemanii wal gorsanii akkasumatti wal geggeessanii wallaahi rabbiin isiillee inshaallah hiriyyaa bakka isaa buutuuf haga tokko bakka nama jaalatanii bakka jaalallee fi garuu namni namaa bu'u hin jiru osoo biyya jiraatanii haadhaaf abbaan bakka san namaa bu'uu danda'ani haga tokko. Akkasii inshaallah rabbii hiriyyaa gaarii haati faaxeellee hiriyyaa gaarii yommuu walirraa fagaatan hin beeku yeroo sanuu jajjabeessaa turte. Ammoo seenaan ammoo haadha maatiitiis yeroo hunda gadi hin baatu. Akkasii wallaahi rabbiin amala wallaahi yoo inni alaa galu hedduu sanis odoo beesitti ta'us rabbii inshaallah sirraa jijjiiru maatii teenna jennaani. Rabbi wallaahi walitti deebisaa keessanis dafee jiini fiidde yooma boqonnaafis ta'e akkuma amma dhufe kana rabbiin dafee akka deebisu rabbi haa godhu. Wallaahi baay'ee garaana nyaatanii jireenyi biyya namaatiif yoom namaa guutte namni bakka takka jiraata. Namni wal jaalatus jaalallis wal yaadanii gara jibbaatti kan jijjiiramtu yeroo baay'ee adda fageenya. Kanaaf inshaallah jireenyi bultiin miidiyaa irraatuun isinuu nama jibbisiifti. Inshaallah rabbiin keessa isaanii haa tolchu. Rabbi waliin isaan haa ga'u lammataaf illee. Isiniin jedha akkasuma ganuma isiniin jechuu fi warri argitanii warri hin argines jaalala yoo jaalatan bakkuma takkatti wajjin jiraatutti rabbi nama haa godhu. Walaakiin garagara yoo taate baay'ee tokko nama ulfaata. Wallaahi hin ulfaata haga tokko hedduu. Fakkeenya ormaan abbaa manaa keessan biraa deemtanii nama fakkeenya gizee biyyaa baanu haga waggaa tokkoof lama kaboo jira kan ilmoo qabu. Abbaa manaa biraa deeme kaboo osoo boo waggaa caalu jira. Gaafa garuu maadaamiin kiu gootee asiin nu gorsitee jette xiqqoo dagataa deemna malee ka daa'ima qabu biraa dhufaa akkasii viidiyoon keessumarra dhaabataa